Shamarra kafuunee kabajamtoota hordoftoota Caaccuu Teek Miidiyaa akkam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. An hundumaan jedhama. Kanaan dura chaanalii keenya kanarratti viidiyoowwan barnootaa diraamaa tokko qopheessuun keenya yaadatama. Har'a immoo infoormeeshinii bareedu tokko isinii qabadhee dhiyaadheera. Innis kan obboleessa keenya Yoosef Hambaa Tolaatiin dhiyaatudha. Yoosef Hambaa Tolaa karaa feesbuukii fi telegiraamiidhaan infoormeeshinii keessumaa namoota barnoota sadarkaa olaanoo hordofuuf fedhii qabaniif infoormeeshiniiwwan baay'ee babal'atan yeroo gara yerootti hin gadhiisa. Inni jalqabaa fuula feesbuukii isaarratti Young Oromo Students and Academic Chance yookaan YOSA kan jedhu akka iskiriinii kanarratti argitanitti infoormeeshiniiwwan iskoolaarshippii garaagaraa yeroo garaagaraatti maxxansuun isaan beekama. Kanaaf namoota kana argattanii hin beekneef feesbuukii gubbaa deemuudhaan Young Oromo Students and Academic Chance yookaan immoo gabaajiisaa YOSA isa jedhu search gochuun danda'ama. Sana booda qabiyyeewwan iskoolaarshippii linkii garaagaraa kan qaban yeroo gara yerootti asirratti ni maxxanfamu. Kanaaf isaaniin hordofuu ni dandeessu. Karaa biraa immoo filannoo lammaffaan Yoosaan gidduu kana Yoosef Hambaa Tolaa kan jedhu chaanaalii telegiraamii isaa irratti akka armaan gaditti argitanitti infoormeeshinii baay'ee murteessoo ta'an garaagaraa gadhiisaa jira. Kanaaf keessumaa namoonni barnoota sadarkaa lammaffaa yookaan digirii lammaffaa fi PhD keessan hordofuu barbaadan linkiiwwan baay'ee murteessoo ta'an asirratti isinii gadhiifamu. Kanaaf akka isa kana hordoftan akkuma iskiriinii kana gubbaatti argaa jirtan wantoota sadarkaa barnootaa garaagaraa PhD maastarsiif kan ta'an linkii adda addaa qabu. Dhuguma dubbachuuf linkiiwwan kun argachuuf baay'ee salphaa miti. Inni aarsaa kaffaluutiin yeroo isaa kennee hojjechaa kan jirudha. Kanaaf akka itti fayyadamtan asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Yoosef Hambaa Tolaa immoo aarsaa kaffalaa jirtuuf galanni kee guddaadha jechuun barbaada. Fakkeenyaaf poostii isaa kanarratti fellowship grants and awards jira. Kanaaf fakkeenyaaf institutional innovation capacity building yookaan ICBP grant jedhu kana iddoo kana directly copy gochuutiin akka kanatti select goonee copy gochuutiin Google irraa barbaadachuun hin danda'ama. Kanas paste goona search gaafa goonu akka kanatti linkiiwwan telegiraamii sanarra jiran fayyadamuutiin copy gochuutiin yookaan linkii feesbuukii gubbaa jiru fayyadamuutiin argachuun danda'ama. Kun PDF isaati. Okay, kanaaf nittaanu call for application 2022 WSD Foundation Award dha. Kana jala eligibility jira. Departmentoonni jiru. Isa kana dubbisuutiin apply gochuu dandeessu. Kanaaf keessumaa barsiisota sadarkaa yuunivarsiitii irra jirtan kanneen digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa barachuuf fedha qabdan YOSA feesbuukii isaa akkasumas immoo chaanaalii telegiraamii isaa irra deemtanii infoormeeshiniiwwan bareedoo kana akka itti fayyadamtan gochuu